Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Ani Yuhun Ingidaati. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatii fi Fantaalleetti lolli humnoota addaa naannoo Amaaraan hawaasa nagaa irratti baname cimee itti fufuun himame. Lola kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota lamaa wayitaa darbu 22 ol immoo madaa'uun hospitaalatti wal'aanamaa jiru. Lafti Arroollee Eddoo Guddoo Malkaajiloo Ulaagaa Borborii fi Korqeen bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan fudhatamuu gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Muhammad Fantaallee bal'inaan isinitti hima. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatii fi Fantaalleetti lolli humnoota addaa naannoo Amaaraan hawaasa nagaa irratti baname cimee itti fufee jira. Lola kanaan lubbuun namoota lamaa yoo dabartu 22 ol madaa'uun hospitaalatti wal'aanamaa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraan aanaa Minjaar Shankooraa lafa daangaa Oromiyaa Aanaa Boosatii fi Fantaalleerraa humnaan qabachuudhaaf humna hidhate saamicha lafaatiif gara daangaa Oromiyaatti bobbaasee uummata Oromoo laficharra jiraatan irratti lola hammaataa baneen lubbuun namoota lamaa yoo darbu namoonni 22 ol madaa'uun hospitaalatti argamu. Duulli saamicha lafaan gama lixa aanaa Fantaalleetiin bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa roga aanaa Minjaar Shankooratiin geggeeffamu kun erga jalqabee baroota lakkaa'eera. Haa ta'u garuu tibbana bifa haarayaan hawaasa nagaa irratti dhukaasa baneera. Akka maddeen keenya lola sana keessa oolan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanitti lolli kun torban kana guyyoota afuriif osoo addaan hin citin itti fufeera. Lolli eegalee gaafa guyyaa sadaffaa lafa qabiyyeen isii naannoo Oromiyaa aanaa Fantaalleen ganda baadiyyaa Hulluuqoo iddoo Gororaa jedhamuun beekamtutti humna hidhateen qindaa'ee ganamaan qubachuun lafa tiraakteriidhaan qotuu akka jalqabeetu gabaafame. Bulchiinsi naannoo Amaaraa daangaa darbuun qonna jalqabe kun kanaan duras tooftaa qubsumaa fi qonnaatiin lafa hedduurraa hawaasa buqqiseera kan jedhan maddeen ammas jiraattonni aanichaa lafa qabiyyeen isii tan Oromiyaa taate tana qotuus ta'ee irra qubachuun akka hin danda'amne akeekkachiisan. Kanuma hordofuun humni naannoo Amaaraa lolaaf qophaa'ee dhufe kun uummata nagaa irratti dhukaasa banuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Lolli ganamaan eegalame kun hanga dukkana galgalaatti kan itti fufe yoo ta'u uummanni Oromoo aanaalee lamaan aanaa Boosatii fi Fantaalleerra jiraatu roorroo qe'ee isaarratti itti dhufte tanam walitti dirmachuudhaan ofirraa qolatanii jiru. Humni gama naannoo Amaararraa dhufe ammoo meeshaa ammayyaa gurguddaa fayyadamuun hawaasatti dhukaasaa akka ture maddeen ibsanii jiru. Humni meeshaalee waraanaa humna mootummaa malee namoota dhuunfaa harkatti argamuu hin danda'amne kan akka boombii fi fanjii hidhate kun meeshaa gurguddaa kana fayyadamuudhaan horsiisee bultoota fi qonnaan bultoota naannichaa hubeera. Boombii darbatameen namoonni lama Orbossee Birruu dhalataa Karrayyuu fi inni lammataa ammoo Abdurrazzaaq Abdallaa dhalataa Arsii Nuuraa Heeraa kan ta'e wareegaman namoonni 22 ammoo madaa'uun wayitii ammaa hospitaala Hoolancitii fi hospitaala Adaamaatti wal'aanamaa jiru. Lolli kun har'a hagayyam 21 bara 2021 itti fufee kan jiru yoo ta'u har'aaf gaaga'amni lubbuu dhaqqabe hin baramne. Lafti qabiyyeen isii aanaa Fantaallee tan Oromoo Karrayyuu taate raasan Arroollee bal'oon lafoonni akkam Eddoo Guddoo Eddoo Qal'oo Harooressa Funyaan Waangayyoo Borbor Malkaajiloo Qorkee fi Soosayaafaan bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galfamtee jiraachuun gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Weerara kana odeeffachuuf bulchitoota aanaa Fantaallee fi Boosat qunnamuuf yaaliin taasifne nuuf milkoofne. Oduu keenya Chiyaanuun waraanni bilisummaa Oromoo warshaa shukkaaraa Fincaa'aa to'achuunsaa beekame. Gama biroonni kibba Oromiyaattis sochiin waraana bilisummaa Oromoo jabaatee itti fufuun magaalaa guddoo godina Gujii kan taate Nageellee to'achuuf humnoota waraanaa sirna aangoo irra jiru waliin lola jabaatee jiraachuu dubbi himaan waraanaa bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii beeksisaniiru. Mallinni oduu kanaa Jaanee dhiyaata. Warshaan shukkaaraa Fincaa'aa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kan argamu wayitaa ta'u yeroo ammaa duula bobbaa waraana Laggasaa wageen to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala seenuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii gama toora tiwiitara isaaniitiin beeksisan. Warshichi oomisha shukkaaraan cinatti oomishaalee dinagdee biyyattii keessatti shoora olaanaa qaban kan akka itaanoolii oomishuun beekama. Warshaan kun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuun mootummaaf kasaaraa guddaadha jedhu xiinxaltoonni.
Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo naannichatti taasisaa jiru yeroodhaa gara yerootti cimaa dhufuu kan dubbatan jiraattonni naannoo gama isaaniitiin warshaan shukkaaraa Fincaa'aa sababuma kanaan erga hojii dhaabee bubbuleera jedhu. Sulula Fincaa'aa dabalatee gandoonni naannichaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galaa jiraachuus OMN'tti himaniiru. Haa ta'u malee warshaan kun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galuu fi galuu dhabuusaa ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti gama qaama aangoorra jiruutiin wanti jedhame hin jiru. Haaluma fakkaatuun gama kibba Oromiyaatiin duula ilmoo qilxuu geggeessaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujiitti iddoowwan hedduu to'atee jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dubbi himaan Cibraas Soddon Booroo Boorrataa Abbaa Biyyaa Gujii keessaa iddoowwan hedduu to'achuu ibsuu fi kaampiiwwan gurguddoon nu'afan kan Nageellee fi Adoolaa Wayyuu qofaadha jechuu isaaniis gabaasnee turre. Waraanni Koonyaa Gujii gama bahaan jiru kun kaleessarraa eegalee ammoo magaalaa guddoo godinichaa kan taate Nageellee to'achuuf humnoota mootummaa waliin wal waraansa jabaatti jiraachuu dubbi himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Daatarbii ibsa isaaniin eeraniiru. Duulli bobbaa waraanaa maqaa qabsaa'ota gameeyyii addichaan moggaafamuun kallattii garaagaraan geggeeffamaa jiru kun cimee itti fufuu kan ibsan Daatarbii lixaa Oromiyaatti intarneetni cufamuun wal qabatee danqaa xixiqqoon mudateerraan kan hafe opereeshiniin hundi karaa gochuu itti fufeera jedhan. Sochii waliigalaa waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru ilaalchisuunis dilbata borii ibsi bal'aan kan kennamu ta'uu beeksisan. Humnoonni naannoo Amaaraa gama isaaniitiin waraana bilisummaa Oromoo irratti lola banuu fi gama Wallagga Bahaatiin daangaa ce'anii seenaa jiraachuu ibsa isaanii kanaan eeraniiru dubbi himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Daatarbii. Duula jalqaba baatii kanarraa eegalee geggeeffamaa jiruun wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo iddoowwan to'atee jirutti hawaasa naannoo waliin hariiroo gaarii qabu cimsachaa roga maraan wal hubannoon akka jiraachuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Iddoowwan to'annoo isaa jala jiranitti hawaasni rakkoof akka hin saaxilamneefis miseensonni waraanaa ogummaa qabaniin wayitaa hawaasa isaanii tajaajilan mul'isu suuraaleen fuula tiwiitaraa dubbi himaa kanarraa argan. Oduudhuma wal qabateen adda bilisummaa Oromoo waboo adda Najaat Hamzaa dubbi himaa idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromootiif bakka buutuu quunnamtii uummataa taatee akka hojjettu ramaduu beeksise. Adda Najaat qabsoo Oromoo keessatti falmituu murannoo fi cichoominaan beekamtudha jedhe adda bilisummaa Oromoo waboon dhimmicha ilaalchisuun ibsa gabaabaa baaseen. Adda Najaatiin dabalachuu keenyatti guddoo boonnas jedheera ibsi kun. Adda Najaat gama isheetiin itti gaafatamummaan adda bilisummaa Oromoo waboo isheetti kenne kan ishee boonsu ta'uu ibsuun kaayyoo waraanni kun qabsaa'uuf galmaan gahuuf dirqama ishee kan baatu ta'uu ibsiteetti. Waraana bilisummaa Oromoo injifannootti ceesisuun kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf milkeessuuf caasaanii kominikeeshinii fi quunnamtii hawaasaa waraanichaa cimuu akka qabu kanaan dura irra deddeebiin gaafatamaa turuun ni yaadatama. Adda Najaat bakkichatti muudamuun ammoo hanqinoota gama kanaan mul'ataa turan akka furutu abdatame. Pirooduutti aanutti wayichaa ceenu mootummaan bilisiginnaa humnoota TPLF ofirraa qolan jechuun hawaasa leenjii waraanaa gahaa hin qabne gara adda waraanaatti bobbaasaa jira jedhame. Gochi kun godina Oromoo Wallootti bal'inaan mul'ataa jiraachuu kan himan qeerroon adeemsi deemamaa jiru kufaatii sirnichaa agarsiisaa jedhu. Turtii ji'oota 8 booda yeroo ammaa loltoonni TPLF magaalota naannoo Amaaraa hedduu to'achaa akka jiran ammoo miidiyaaleen garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Faiza Elias. Sabboontonni ilmaan Oromoo Walloo waggaa 400 dura sirni nama nyaataa dabareen itti wal dabarse Oromummaa fi amantii isaanii irraa mulquun gabroonfatee seenaa fi duudhaa isaanii jalaa balleessuun saba eenyummaa isaa hin beekne godhaa ture. Ammas duulli duguggaa sanyii sirna Abiy Ahmediin irratti raawwatamaa jira. Oromoonni Walloo qeerroo fi qarreen manguddoo fi hawwan qawween falmachuu abbootii isaanii irraa kan dhaalan yoo ta'u wayita adda addaatti diina qe'ee isaa irratti weeraruuf dhufu yeroo bulchiinsa mootummaa bilxiginnaa tana dabalatee wareegama kaffalamuu qabu mara kaffaluun lafa irratti mirga isaanii afaan qawweetiin qabsaayaa gootummaa irratti gootummaa dabalataa galmeessaa irra ga'uu isaanii maddeen seenaa ragaa bahu. Mootummaan bilxiginnaa humnoota TPLF torbee lamatti injifanne jechuun osoo uummata burjaajeessuu turtii ji'a 8tiin booda yeroo ammaa
ammoo loltoonni TPLF daran humna isaanii jabeeffachuun mootummaa bilxiginnaa ijibbaachisee jaani qeerroon walloo. TPLF loltoota bilxiginnaa hedduu ajjeesuun kaanis booji'uun magaalota naannoo Amaaraa hedduu to'annoo ishii jala oolfachuun bilxiginnaatti yaaddoo hamaa waan uumeef ummata Oromoo walloo qabatee of koluuf yaadee aangawoota ol aanaa kanneen akka Ambaasaddar Diinaa Muftii fi Dr. Alamuu Simee gara wallootti erguun yaamicha nuuf birmadhaa gootummaa keessan juntaa irratti nuuf agarsiisaa jiru dhiyeessuun irra deddeebiin kadhachaa jiru. Ta'us garuu ummanni Oromoo walloo yaamicha kaadireen bilxiginnaa sadarkaan gochaa jirtu jalaa awwaachuu diduun waraana bilisummaa Oromoo faana dhaabbachaa jiraachuu odeeffannoo qabatamaa qabnaa jedhu qeerroon walloo. Qondaalonni mootummaa daangaa naannoo Amaaraa hin deemtan asuma daangaa godina keessanii magaalaa baatee irratti eeggattu jechuun ummata burjaajeessaa jiraachuu maddeen odeessaa kana nuun gahan ni himamu. Namoota adeemsi jaraa galee fi maqaa daangaa godinaa eeguu ja'uun deemuu didanis maqaa shanee ja'u itti moggaatanii qawwee irraa hiikuun reebicha hamaan booda mana hidhaatti guuraa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Gabaabumatti falli ummanni Oromoo walloo qabu hidhannoo jabeeffatee waraana bilisummaa Oromootti makamuun bilisummaaf qabsaa'uudha malee bilxiginnaaf duulee aarsaa hin barbaachifne kafaluu hin qabu jechuun dhaamanii qeerroowwan walloo. Xumura irratti abbootiin qabeenyaa biyya keessa jiran qabeenya isaaniitiin diyaaspooraan diinagdeedhaan waan qabuun waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu akka qabanis kan yaadachiisan qeerroon walloo. Waboonis keessoo isaa cimsee tooftaa haaraa diriirsuun walloon dabalatee Oromiyaa irratti bobbaa isaa akka cimsu gaafannaa jechuun yaada isaanii goolaban. Mootummaan biltsiginnaa marii biyyaalessaa eegaluuf karoora qabaa jedhamaa jira. Maddi oduu Bloomberg Finfinnee irraa akka gabaasetti mariin siyaasaa kun biyyattii waraanaa waliiniitiin bututaa jirtuu fi gaaga'ama namoomaa hammaataaf saaxilamteef furmaata ta'uu malaa jechuun tilmaama isaa ibsee jira. Gama biraatiin ammoo mariin kun kan dhugaa fi araara biyyaalessaa buusuu danda'u miti itti fakkeessaaf kan godhamudha jedhu keessa beektonni sirnicha. Gabaasa qindaa'eef Naayimaa Umar. Mootummaan biltsiginnaa marii biyyoolessaa eegaluuf karooran qabaa ja'aa jira. Gama biraatiin mariin kun kan dhugaa fi araara biyyoolessaa buusuu danda'u miti ja'aati jiru. Keessa beektonni sirnichaa filannoo biyyoolessaa waliigaltee tokko malee dabarsuudhaan dhibdeen yeroo ammaa kun dhalatee biyyattii gaaga'ama siyaasaa fi namoomaa hammaataaf kan saaxile mootummaan biltsiginnaa marii siyaasaa eegaluuf karoora akka qabu himaati jira. Maddi oduu Bloomberg Finfinnee irraa akka gabaasetti mariin siyaasaa kun biyyattii waraana waliiniitiin bututaa jirtuu fi gaaga'ama namoomaa hammaataaf saaxilamteef furmaata ta'uu mala jechuun tilmaama qabu ibseeti jira. Mariin araaraa kunis baatii fulbaana dhufuu kana keessa eegalama kan jedhe Bloomberg karoorri fi qophiin marii kanaaf taasifamus baatii kana keessa ibsama jechuun dubbi himtuu waajjira muummicha ministeeraa aadde Bileene Suyyum wabeeffachuun gabaaseeti jira. Bloomberg Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee mariin siyaasaa dhugaan hunda hirmaachise akka eegalu paartiilee akka KFO fi ABO dabalatee hawaasni idil addunyaa gaafataa ture. Ta'us sirni mootummaa biltsiginnaa ajandaa marii araaraa hunda galeessa jiru kana baqachuudhaan waltajjiiwwan sobaa fi fakkeessaa tahaniin ummata burjaajessaa turuun kan beekamudha. Ibsa marii biyyoolessaa taasisuuf qophii qabna jedhamee karaa waajjira muummicha ministeeraa himamaa jiru kunis fakkeessaa fi hawaasa addunyaa burjaajessuuf kan karoorfamedha jechuun keessa beektonni sirnichaa shakkii qaban ibsataati jiru. Karoorri maqaa marii araaraatiin yeroo ammaa dubbatamaa jiru kun filannoo fakkeessaa sirnichi kophaa dorgomee mo'adheen jira jedhee lallabaa ture seera qabeessa taasisuuf kan karoorfamee hojjetamaa turedha malee waan haarawaa mitis ja'amaati jira. Oduu keenya xumuraattiin hooggantoonni USAID Samantha Power mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa uummata beela'e akka hin qaqqabneef daandii lafaa fi qilleensaa danqee jira jechuun himatte. Mootummaan Itoophiyaa himannaa duree dhaabbata gargaarsaa USAID kanaaf karaa seekreteeriyatii waajjira ministeera muummee Biilanee Siyyumiin deebii kenneen deeggarsi namoomaa Tigraay dhaqqabaa jira jedha. Dhimmi nageenyaa dhimma dursi kennamuuf waan ta'eef qaamni naannicha seenuu barbaadu qajeelfamaa kaa'ame hordofuu qaba
jedhu adde Biillaneen siiraa isabaaf bal'ina isaa isinitti hima. mootummaan Ameerikaa kan mootummaa Itoophiyaa yakkoota dhiittaa mirga ilmaan namaa yakka waraanaa duguggaa sanyii oggura deeggarsa namoomaatiin himatuun ammas mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa akka uummata bira hin dhaqqabne daandii lafaa fi qilleensaa danqee jechuun himataati jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad kan waraana waliinii Itoophiyaa hoogganaa jira jedhamuun komatamuu fi beela akka meeshaa waraanaatti dhimma itti bahee jedhamuun qeeqamuun Ameerikaan keessoo biyya koo keessa seenuun birmadummaa Itoophiyaa sarbaa jirti jechuun komatam. Dhiheenya Itoophiyaa fi Suudaan kan daawwatan dureen dhaabbata gargaarsaa USAID Ambaasaadar Samantaa Paawar ibsa kamisa darbe baasaniin sooranni hojjettoonni gargaarsaa naannoo Tigraayitti raabsuuf harkaa qaban torbaan kana keessa dhumataa jira jechuun ibsaniim. Kanaaf ammoo sababbiin mootummaan Itoophiyaa hulaa deeggarsi namoomaa naannicha ittiin seenu lafaa fi qilleensa irraan cufuu isaati jechuun kan himatan Ambaasaadar Samantaa Paawar lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amuu baraaruudhaaf gargaarsi saffisaan gara naannoo Tigraay akka seenuuf mootummaan Itoophiyaa hatantamaan akka hayyamuuf gaafataniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo himannaa hooggantuu dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa kana ni haala. Pirees sekireetaariyaatiin waajjira ministeera muummee adda Billenaa Siyyuum gargaarsi namoomaa Tigraay dhaqqabaa jira jechuun dubbachuu isaanii BBC'n afaan Oromoo gabaasee jira. Dhaabbileen gargaarsaa ulaagaa nageenyaa barbaachisu guutuu qabuun nageenyi dhimma dursi kennamuufiidha. Bakki sun rakkoo nageenyaa waan qabuuf sakattaan mootummaa federaalaatiin taasifama. Qaamni naannicha seenuu barbaadu qajeelfama kaa'ameen bitamuu qaba. Yaada adda Billenaa Siyyuum himannaa Ambaasaadar Samantaa Paawar irratti kenniteedha. Oduma walqabateen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 11.9 gargaarsa midhaan nyaataa hatantamaa akka barbaadan tokkummaa mootummootaatti dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa jechuun World Food Program ji'a kana keessa ifoomseetii ture. Dhaabbatichi deeggarsa nyaataa dabalatee wantoota barbaachisan uummata dhaqqabsiisuuf mallaqa doolaara miiliyoona 288 na barbaachisa jechuun yoo ibsu ji'oonni jahan dhufan ji'oota beelaan Itoophiyaa qormaatuu danda'anidha jechuun ibseetii jira. Hongee dheerateen balaa waraanaa waliinii mudateen weerara hawwaannisaa dhaqqabeen qaala'insa jireenyaa fi gatii midhaan nyaataa dabaleen Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa namoonni miiliyoona 13.6 olitti tilmaamaman wabii midhaan nyaataa hin qaban jechuun ibsa. Bakka bu'aa fi Itoophiyaatti daayireektarii sagantaa nyaataa addunyaa Dr. Steven Weeree Omaamoom rakkoo hamaa uummata naannolee baay'ee keessatti walitti bu'iinsaan miidhaman dabalatee hanqinni midhaan nyaataa naannoowwan gammoojjii keessatti sababa jijjiirama qilleensaan mul'ataa jiruun akka malee nu yaaddessee jira jedhem. Haaluma wal fakkaatuun rakkoon wabii midhaan nyaataa dhabuu Oromiyaa keessatti mul'ataati jira. Gammoojjii Baalee dabalatee aanota Arsii lixaa keessatti sababa hanqina roobaa fi hongeetiin namoonni 100,000 lakkaa'aman balaa beelaatiif saaxilamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Daawwattoota OMN oduu har'aaf qabnu xumurreerra qophii odeessaalee keenya turtii muraasaa booda eegalu daawwadhaa.